osoon dhiira wal bira hin ga'in akkamittan ulfaa'uu danda'e yookaas immoo akkamitti daa'imni garaatti naafuu danda'e. Ani dhalootan biyyi kan koo Jimma ergan gara Bahaareenii dhufe mooyyuu waggaadhaaf ji'a 4 ga'atan jira. Warri nani bira hojjedhu baay'ee nama gaariidha. Mucaa tokko qabanii reefu hojii argatee jaartii fi abbaa isaa qofa jira. Ijoolleen dubaraa immoo warra heerumanii biraa ba'an akkasuma warra ijoollee qabanidha. Isaan guyyaa kamisaa fi qidaamee qofa mana keenya dhufanii anumaaf jaartitu mana keessa jiraata. Mucaan tokko immoo hin jira. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'attu akkam turtan akkabsaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba iskiriin irratti argitan kana jechuudha adaraan na bira hin darbini waaqa itti amantuu si qabee jedha wanti kun miisejii keessaan na qaqqabeedha garuu baay'ee itti yaadee baasuu moo dubbadhu moo dhiisu jedhee sammuu kooti ol waan ta'eef jechuudha dirqama baasuun qaba. Mucayyoon illee baay'ee bu'aa jirti. Sa'aatii kanatti namni mucayyoo kanaaf yaada hin qoonne boru isinirras waan ga'u akkasumas obbolaawwan keessanirra waan ga'u hin beektan hiriyoota keessan dabalatee jechuudha. Yaada mucayyoon naa qoodde dura isiniif qooduudhaan duratti waan sadiin isiniif dhaama. Keessattuu ijoolleen gola namaa jirtan anumaa wal qabatee ijoolleen gola arabaa keessa hojjetaa jirtan waan sadeen kana keessaa ani eessattan dogoggorri koo maal ta'e waan kana ani yoo ammaman of eegaa jira waan jedhu mee bakka sanatti of laalaa. Tokkoffaa namoonni gaafa raftan kilaasii keessan qolloftanii qulfii irraa baastan kana qabadha. Lammaffaa warri mooyyuu iddoo ciisichaa hin qabne akkasuma zim jettanii saaloonii afattanii ciistan. Sadaffaa warri kifilii keessan keessa yeroo baay'ee bishaan qicattanii yookaas aayilaandiittis ta'uu danda'a wantoota adda addaattis haa ta'u qicattanii aayilaandiidhaan kifilii keessan keessanii fakkeenyaaf galgala fudhattanaa jennu irraa dhuddanii kana feesan ammoo osoo hin fixin hafee jira deebistanii way isuma irratti bishaan dabaltanii kan fudda wayin immoo bishaan qaba sila jettanii isuma kan dhugdan bishaan kaleessa fiddanii kilaasii keessan osoo dhugdanii fixin irraa dhiistanii akkasuma hojii ooltanii dhuftanii galgala isaa ta'u sa'aatii kamittuu kifilii keessa bishaan jiru sana kan itti fayyadamtan galgalaan alatti jechuudha. Wantoota kan kana keessaa mee bakka kamittanaan of eegee jira jedhaati irraa mee of madaalaa of laala. Yaanni mucayyoon jetti akkasi. Mucayyoon ani dhalootan Jimmaa ammaaf iddoo dhaloota koo bakka kana jedhee sitti himuu danda'u. Biyaansi rakkoon kuni furmaata naaf qaba yoom karaa argadhetti booda eenyummaa koo ibsuun hin oolu. Ergan biyya irraa dhufee waggaaf ji'a 4 jettee jirti. Warri nani bira hojjedhu baay'ee nama gaarii. Baay'ee anillee isaan jaaladha. Isaanillee baay'ee na jaalatu jettee jirti. Haa ta'u malee mucayyoon kuni jalqaba akkuman dhufee biyaansi ji'a 4 ji'a 6 waan hin taane na dhukkubee tureeyyu. Yeroo na dhukkubu sana akka utaaloo fakkeesseen na qabee garuu baay'ee tokko natti hammaatee ture. Mucaan isaanii kuni baay'ee nama gaariidha akka obboleessa kootiin isa laala gaafa alaa dhufu wantoota adda addaa bitee dhufa anaafis haadhaafis qixxuma nuuf kenna akka daa'imaa sana wantoota adda addaa tokko harkatti nuuf baatee dhufa sanarra darbee immoo yeroo tokko shaamboon ittiin mataa miiccadhu akkasuma wantoota adda addaa meeshaa manaa sababa inni fiduuf naa fidee dhufa osoo ani hin jedhini. Garuu waanuman gaarii ta'eef akkasuma isaanillee waan nama gaarii ta'aniif jedheetuman yaada'ani ammaatitti yookaan amma sa'aatii kanaatittu. Haa ta'u malee yeroo na dhukkube sana balbala kan kee gaafa raftu keessan hin qollofini yoo qollofte immoo qulfii irraa baasii lafa kaa'inaan jedhe. An garuu maaliif akkas jedhe waan jedhu tokko sa'aatii sanatti gaafii natti ta'ee jira. Garuu battalatti immoo wantoota akkasii gadi fageesse itti yaanne yeroo hundumayyuu sababa inni akkas naan jedhe sanaaf nan qollofaa qulfii keessanan irraa kaasee lafa kaa'aa ganama hoggaan ka'u banadheen ittiin ba'aa jette. Dhageeffadhaa maaliif wanta kana natu keessa gadi fageessee wantoota akkanaa kan akkamittiin akkana ta'uu dandeesse waan jedhu sababa gaafii natti ta'eef natu gaafate. Maaliif yeroo sana kan sababa na dhukkubeef akkas naan jedheetuman akkasitti yaadaa ture.
amma walumaa galatti wanti sammuu kooti ol ta'eetoo ani yaada isinirraa barbaade akkamittiin wanti kunoo ilma namaatirratti akkamittiin rakkoo kana keessa seenuu danda'e waan jedhu tokko rafee ka'ee akka abjuutitti waan natti dhagaamaa jiruuf wanti hin beeku hin jiru rakkoon ani amma keessa jiru rakkoo baay'ee ulfaataadha jettee jirti mucayyoon keenya kun maal jechaa jirti ani qaaman baay'ee furdoo hin turre furdoos miti qalloos miti giddu galeetti hin ture haa ta'u malee amma qaamni koollee baay'ee tokko dabalee jira qaamni koo dabaluurra darbee amalawwan adda addaa tokkotu natti mul'ataa jira isaan keessaa hirriba sa'aatuma sa'aatiitti hirriba rafinaan jedha na dadhabsiisa nyaatuman duraan immoo yoo jara ofii kooti hojjedhee nyaatuma natti tolee nyaataa jiru kana immoo nyaata sanillee na jibbisiisaa jira nyaannumti duraanani waan barbaade waan argadhe nyaadhu amma nyaanni sun naaf ta'an jiru erga wanti kun narratti ta'aa jiru yookaas immoo amalli natti jijjiirramee ji'a 2 fixuufan jira nan dhukkubbiin addaa natti hin dhaga'amu na dadhabsiisu akkasuma nyaata sana na jibbisiisuu fi hirriba rafinaan jedha jara gaafachuudhaaf waanan jedhee gaafadhu sodaadhe na dhukkubaa hin jiru dhukkubbiin natti hin dhaga'amu garuu qaamni koo immoo dabalee jira sababa yeroo hunda bijaamaa uffadhuuf akkasitti badaa namni zoor jedhee na ilaalu hin jiru garuu ani ofirratti baay'ee tokkoon of tilmaamaa jira qaamni koo dabalaa jira jette gaafa isheen kana jettu pireediin kan keessatti dhufee ji'a hagamiiti jedhee gaafa nan ishee gaafadhu immoo ergan biyya kana dhufee ogguun biyya jiru malee ergan biyya kana dhufee sa'aatii isaa eeggatee sa'aatii tasgabbaa akkuma jalqaba biyyatti natti dhufee hin beeku ji'a dabarsee ji'a 2 ga'ee gizee natti dhufu jira ani sanuma jedheen callisaa ture sababa qilleensi natti jijjiirrame yookaan sababaan bootaa jijjiirrameef jedhee tanan callisaati ture haa ta'u malee amma walumaa galatti inni gara ji'a 3tti deemaa jira erga amalli kan koo natti jijjiirramaa jiru garuu ji'a 2 fixuuf hin jira jechaarti mee maal jettu isin ani keessa kootti gaafii natti ta'ee humna kooti ol gaafa ta'u jechuudha jara akkas jedhii gaafadhu jechuufi natti ulfaate lammaffaa ragaa tokko malee nama lafaa kaatanii isaan takka nanarratti godhe akkas godhe jechuun hin danda'amu mucayyoon kun dirqama ragaa tokko ragaa qabatamaa tokko qabaachuu qabdi way kan viidiyoodhaan isaa ta'u way sagalee nama sanaas haa ta'u qabaachuu qabdi ani waanan jalqaba waan sadii isinii kaasisan irraa mucayyoo kana karaa kamiinan xiraxxaree balbala qolloftanii gaafa karaa keessaa qulfii irraa kaastanii qulfii sana wal fakkaataa namni of harkaa qabu karaa alaa banee seenuu hin danda'a garuu osoo qulfii sun akkuma qollofameen keessuma ta'a keessaan baastanu ta'ee namni biraa alaan dhufee banuu hin danda'u qulfiin gaafa keessa baafamee lafa kaawwamu garuu namni alaan dhufee qulfii sana banee seenuu danda'a ana amma walumaa galatti waaqayyoon cubbuu na haa baasuti mucayyoon kuni karaa kanaan shawwadamte maaliif lafa isheen rafteetti jechuudha namni qorichawwan adda addaatti godhe akka isheen danazastu wanti hundaan irratti raawwatamuu danda'a mucayyoon kuni lafaa dhuftee qilleensaan ulfoofte jechuun hin danda'amu kaatasumayyuu jechuudha inna ofirraa siiskitii viidiyoo naa bilbiltee jirti ofirraa siiskitii silkii kaayisen laalan jedheeni gaafa silkii ofirraa siiskitii akkasitti silkii siiskitu furdina miti namni waan akkasii keessa tare yookaan waan akkasii argee hin beeka tilmaamumaan jechuudha ani akka gama kootitti mucayyoon suni furdina osoo hin taane mucaa daa'imuma garaa jira kanaaf mee isin maal dhaamtuuf mucayyoo kanaaf furmaata maaliitu jara kana lafumaa ka'ee maqaa isaanii faaluudhaafi nama gaarii na wajjin kufanii ka'an jettee jirti mana isaaniitti immoo guyyaa tokko iyyuu ba'ee ijaazaallee deemee hin beeku jechaa jirti ani waan akka kanaa kun yeroo jalqabaatiif kan na mudate jechuudha maaliif argeelee dhagee hin beeku maaliif marsii kennuudhaaf yookaas immoo waan kana furmaata jechuuf illee waan baay'ee sammuu keessanitti ulfaatudha maaliif sababa tokko malee yookaas immoo ragaa tokko malee waan akkanaa kana godhi jechuun baay'ee tokko ulfaata amma danda'amaa ta'ee ta'anii jechuudha gama kootiin amma danda'amu yaada kan koo qoodeefii jira mucayyoo kanaaf faarmaasii irraa inti onlaayiniidhaan ajajachuu hin dandeessa onlaayiniidhaan ajajadhuuti cheekaappii manatti sii fidanii manatti ofii keetii cheekii godhiitini fincaan kan kee marammarii inniyyuu ni mul'ata wanti ta'e jedheeni jira sana tole jettee jirti haa ta'u malee ani akkamatti qaama ishee irratti illee wanta laaltanii mul'achuu danda'udha isheen illee wanta itti amantee amala ishee jijjiir
amalli ishii jijjiiramuu isaatirraa waan itti amante waan ta'eef cannaqamtee amma kana boossee kan isheen na cannaqaa jirtu jechuudha. Dhugaa ani baasee dubbachuudhaaf illee hedduutu akkanatti ulfaate. Maaliif wanti kun rafteeti abjuu keessa haasaa jirti moo natti qoosaa jirti moo waan jedhu hagam viidiyoo bilbilee micayyittii qaaman akkasitti ishee ilaaluu danda'utti jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa galatti obboloota koo yaada keessan barbaaddii yaada keessan qooda fi amma dandeettii keessaniitiin jechuudha. Jara kana lafaa ka'ee akkas jedhee gaafachuu hin danda'u. Jarri kun baay'ee oolmaa guddaa naaf oolanii jiru. Nama gaariidha. Iddoo guddaa naaf qabanii jettee jirti. Osoo akkasitti jara gaafattee mana yaalaa nageessaa jetteenitii mana yaalaa geessaniitii silaa doktoriin iyyuu marammareetu iyyuu DNA marammaree eenyuun akka ta'e rakkoo sunii akkamitti eessan akka dhufe furmaata kennuufii danda'a ture. Garuu isheenii jarri oolmaa guddaa naaf oolanii jara kana maqaa gurraachessuu hin danda'u jettee jirti. Maqaa gurraachessuu hin danda'u jettullee booda dhumarra wanti kun egaa mana isaaniitti hin baane egaa jazaa deemtee hin beekne akkamiin si mudachuu danda'e. Isumatu gaafii natti ta'ee jette. Gaafii siti ta'uu gaafa mana yaalaa si haa geessanii jennaani dirqama ragaa xiqqoo qabaachuun qabaa jette. Ragaa sanaaf mee isii yaada kaa'afi. Ani akka gama kootiitti kaa'eefii jira. Maaliif ani wanti karaan ani irra xaraxare balbala keessan qolloftanii qulfii irraa kaasuu sana. Namni ka alaan dhufu banuun hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Ani akka gama kootiitti yaada qoodeefii jira. Waan akkas godhiitii mee balbala yeroo hundumayyuu qulfii keessan irraa kan kaastu yoo ta'etti qulfii sana ammallee akkasumatti irraa kaasitii irra finiitii yeroo dheeraa sa'aatii dheeraadhaaf waan sirra ga'u yookaan eenyu akka mana sana kifilii keetti ol seenu sagalee kee akka nama rafeetitti of gateetti ciisitii sagalee kee of kadhuuti nama isi bira ol seenu yookaas maal takka jiru sana booda yoo rakkoon jiraate sagalee wanta ati isatti dubbatu waan inni sitti dubbatu gaafa ati itti dammaqxu sagaleen kee waraabamuu danda'a. Sababa ta'eef akkasitti waraabdatii voisii silkii keetii baniitii lafa kaa'ituma yeroo dheeraadhaaf akka nama mugeetitti garuu osoo dhageessuu ciisitii eenyu akka balbala banee sitti ol seenu ilaaluu dandeessa jedheen jira. Mee isinillee yaada keessan qooda fi waan kana gochuu qabdi dirqama waan akkasii kana gochuu qabdu namni jettan yaada keessan komentii jala kaa'aa fi akkasuma immoo warri keessanillee dhuftanii ishee gargaaru ishee qonnamuu barbaaddanii keessan lakkoofsa ishee isiniifan kennaa teelegiraamarraan seenatii na dubbisaadha. Teelegiraamni kan koo piroofaayilii yuutuuba kootii jala jira waan ta'eef jechuudha. Isheen achirraan kan galtee amma keessan na qunnamtee tooni naanaasaa jirtu jechuudha. Kanaaf obboloota koo ani baay'ee waan na cannaqeedhaan waan akka kanaa dhageellee argeellee hin beeku. Dhiifa manaa godhaati jechuudha. Kanaaf waan akka shakkii akkanaa kana immoo jalqabuma ani akkuma biyya kana dhufeenii namoota hedduurraa akkasuma barumsa sababa fudheef tokkoffaa waa'ee balbala qulfiirraa kaasuu lammaffaa waa'ee bishaan waraabdanii kifilii keessatti dhiistanii isuma deebitanii dhuguu sadaffaa immoo iddoo ciisichaa hin qabnu jettanii kan lafuma argattan saaloonii afattanii ciistan jechuudha. Rakkoon kuni namoota akkasiitu kan ilaallatu jechuudha. Maaliif madanzasaa tuqanii kaanii waan barbaadan irratti raawwachuu danda'a sa'aatii sanatti jechuudha. Wanti ishiin beektu hin jiru battala sanatti jechuudha. Erga rakkoon akkanaa isinirra ga'ee kan isin beekuu dandeessan malee jechuudha. Kanaaf mucayyoon kuni gabaabumatti cinqii keessa kan jirtu. Haa ta'u malee ani obbolaa dhiiraa sadiin qabatteerti obboleen dhiiraa waan kana dhageenyaan ani haadhaaf abbaan koo in argadhu deebee isaan in argu of ajjeesanii jechaa jirti. Ani waan jedhee furmaata kana jiru sababa dadhabeef isheen illee yaada keessa sababa barbaaddeef yaada keessa komentii jala kaa'aa namni ishee dubbisuu barbaaddan keessan galtanii ishee qunnamuu dandeessanii lakkoofsa ishee isiniif hin kenna. Egaa obboloota koo kana fakkaata. Hanga viidiyoo qaxxaayii maalirra akka isheen geesse akkuma sanas immoo faarmaasii deemtee cheekaappii sana fiddee waan isheen irra geesse kanan deebi'ee viidiyoo isinii hojjedhu ta'a. Agasitti turtii gaariin isiniin jedha. Kanarraaf asuma irratti nu haa ga'u viidiyoon keenya irraa asirratti xumuree jira. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha. Nagaan naaf turaadha. Yaada keessan komentii jala naa kaa'adha. Namoonni yaada faallaa keessan immoo osoo barreessuu baattan iyyuu immoo gaariidha dhiisuu wayya jechuudha. Maaliif bara kana keessa namni keenya nama waan dhugaadhaaf cannaqamee dubbaturra nama qalbiidhaaf sun jedhee miidiyaa irratti nama maqaa balleessaa nama arrabsaa nama lafafaa oolu irra hordofa sababa ta'eef jechuudha. Kanaafuu namoonni faallaa akkasii as barreessitan dhiisadha. Namoonni yaada gaarii qabdan garuu yaada keessan bal'inaan komentii jala nuuf kaa'adha. Rakkoo tokko hin qabu. Nagaan naaf tura. Walumaa galatti